qopheessa kasaniif dhiyeessu an faarfataa waariyoo waaqoo piroodyuuseroota mo'aa TV waliin ta'u. Hayyee hordoftootaaf daawwattoota qophiteenna. Akkuma torbaan dabrellee isan dhaamanne kutaa lammeessoo arallee qabannetanii dhiyaannee jirra. Qophiteen hojjeta wangeelaa obboleessa keenya Saggaa Beqqelee waliin durumaatti hin deemuu jirra. Ara kutaan tun kutaa lammeessootiif kutaa dhumaati. Waan kitaaba isaa irratti akkasumallee waan tajaajila barkeen kan jiru wal qabsiifnee isin haasa'uu jirra. Waan duula isin irraa barachuu jirtanillee abdii guddoo qabna. Am gamsa san deebisa. Segi kitaaban kee taaddisoo haaromsa irratti taaddisoo qixxuletti yookaan haaromsa kutaa lammeessoo irratti fuul 278 irraa waan tokko dubbise. Kitaaba sullee guddoo na eebbise guddootti fayyadame. Taaddisoo xirri la wangalaawiyaan yookaan yaamicha haaromsa war wangalaa tamaneef. jedha mata duree isaati kunneen yaamicha haaromsa warra wangalaatti amaneef warra wangalaatti amanee haaromsiin barbaachisa. Haaromsiin barbaachisa een barbaachisa. In tolfamaa fi akkam tolfamaa fi. Warra yaamicha haaromsaa jennu maan taara'uu malee haaromsa feesisaa jennu waan dullaa ijjira jecha. Yoo inni dullaa hin jiraatin haaromsiif hin feesisu. Yoo inni dullaa jiraate haaromfamiin feesisa jechi jedhamu gaafiin hin jirtu. Oodi wanni haaromfamuu malee marroo jiruufi. Eegi dulloommatee haaromuu malee. Daazee. Saladii akka nu dulloomne wanni deessisuu jiru tokko lamaaniti. Kees yoo man sagadaa adda addaa keessatti seente wanni kan nuti yaamamne dubbiin dubbii dhugaati wangeela. Wanni haaromfamuu namni baay'ee waan kan gubbaatti waan nama diida'uu malee jira. Wangeelii hin haaromfamu. Hafuurii waaqaa hin haaromfamu. Siigalee hafuurii waaqaa kan ukee jiru wangeelii dhugaa kan ittiin baafan hin haaromfamu. Jireenyi kenna fi ilaalchi kenna deemma kenna tajaajili kenna ka dubbiif sarara waaqaa kana faallessee ba'uu jiru taarifama. Hin haaromfamu jenne ka haaromfamu nuu. Wanni nuti hin haaromfamnu maali dubbii waaqa kan irraa goruu jirru kana. Nuuf waan nuti nutti haaromfamu. Dazee wanni hedduun addaan ba'uu jirti karaa irraa goruu jirti. Beeta kiristaanii keeyyoo man sagadaa keeyyoo seennee ilaalle jennu tajaajilii herregi tajaajilaa fi tajaajilii wanni jedhan karaa irraa goruu jira. Tajaajilii am qixxe waan beesharaa deebi'uu jiru waan nigdii wayii beekta. Waan gabayaa wayii deebi'uu jira. Waan waaqii yaamichi wanni jedhan duri abbootiin teennaa gatii baachee gatii gugurdaa baachee dhalootii naan ba'uu maltee for example nama guddaa waaqayyoo laf kan keessa kaase keessa abba gammachiisa nam jedhan. Nama afaan Onesimoos Nasib anseenaan isaanii baay'ee jireenyi kiyya tuqa. Bara dukkanaa bara jajjaba keessa dhugaan waaqa kun eegii isa ifteen duuba wa tokko arge. Gumiin tiyyi bal'oon tun dhugatan hin garree lafi suudiin yoo baratu halkaniin Aadam jedhan. Aadamuu waan beektaa? Nama jedhu. Nama waaku. Waakii jedhan. Waatii. Siigalee waakii yoo danda'e waatii jedhan dhugaa. Naan namichi gaafatedha. Isa ati nama guyyaa hojjettaati fayyaa. Halkama waattaa jedha. Siigalee ma waattaa innaa wanni inni jedhu gumiin tiyyi guddoon bal'oon dhugaan naa iftituun hin ifamne. Hin himne ittiin hin baane jedha. Akka dhugaan tun warraan baatu. Ani yoo taa'u dhiisi yoo oobjuu keessallee xudurafuullee ani waataa jedha. Ba'aan akkana kun har'a nu dhageessisuutti hin jiru. Amma tajaajilu yoo jennu tajaajiloo nu yaama wanni nu irrannu maan namaa kennaa waan waaqina naffidi keessa wanni an namaa areeru wanni nama kennu jireenyi namaa tooft beeta kiristaanii waan kan mani kan isa kee jiru maan hin jijjiiraa odoo hin ta'in bu'aan an keessa argadhu maanii maan naa kennanii maan xinaataa nam gadi jiru wangeelaa deeme yoo waatti hin kennin namni waraan dhala yoo inni dubbatu reefu sheexana ba'e amma maan wanaa kenna jedha waraan nama dhala kun waa wal faalla. Kun waa wal sima wanni kun waliin deemuu hin danda'u. Wanni haara'uu mal. Wanni haara'uu mal kana. Hamsheexanii kan irratti waan tokko mudannoo tokko qaba. Hordoftoota illee irraa baratan jedha waan amanuufis hin dhaabne dhiifamatti hufta. Fula tokko tajaajila garmulaaf boornaat sun atillee yaa dhageessise waan suni. Dhufee namichi nam geeggasaanii manii eebba konferaansiin obbaatu. Geeggasanii naani horiitti kennan kaan tuffate. Ana kam nam sheexana gambaas nam waan agamtochi birra gana nakkennitan jennaani namichi durdeema mana eebba sun nam jajjaba nama nakkama la jaaladhullee
waan dharaa akkan kana harkin kennatu amma waan birra kana akkan darbate birri itti darbannaani abbola ma sheexani tokko gamiin baaftaa sheexanati baafteen baay'imna sii kennina aga gan jedhan cufa nami iljabaate waan horii irratti halamin qabne hayoo reefu ba'u wanni reefu dubbatu waan waaqa wanni dubbatu waan dhibii hayoo sheexan baasu waan dhibii yoo ati amala isaa gad deebitu yoo ati gara horii gad deebitu ilaalchi namni qabu diidumaa ba'ee. Wanni sirriin ta'in kun nama hedduu yoo waan akkanaa kan dhaga'u mirga qaba jettaan yoo waan akkanaa ibsootu nama hafuuru waaqa morome nama waaqa morome nama waan waaqa hin fudhanne sii galee waan waaqa hin fudhanneen itti dogongoraaf dukkan sirri jiru kan moromuu jira. Waaqii nama dogongorsiisa jireenyaan faallaa jiraadha waan mama tolcha sunirratti kennaan tajaajila beesaf birri irra wal dhaba jedhe gariitti barraa eessi jira. Hin jiru. Sii galee sirraa'uu mala namni silazii haaromfamu jedhan qajeelchummallee yoo deebi'a nama leadership yoo leadership illee deebitu qubonni jiru dassa confusion is the same. Sii galee nam ufi qajeelee buluu hin dandeenyetti gumitaan dur deemu jira. Nam dubbii waaqa waan isin jettu addaan baafatee hin beeknetti gumii kana kara agarsiisu jira. Kun cufti waan haara'uu mala. Dhugaa yakara irraa gor kadhaan duri waan na dinqisiisa. Duri yoo ma waa keessa waa kadhannu kootta waa kadhanna waan kadharra waa kadhannaa jennaan jilbeeffannu. Fakkeenyi si fuudhu kadhaa walitti baanee beekta kiristaanii man sagadaa keessa jilbeeffannee waa kadhannu. Yoo kadhannu waan irraa kadhannu nutti male waan kan irraa waa kadhata nami cufti. Amma waan nu taanu waa kadhannu jennee walitti dhumne nami tokko maayikii fudhatee sii galee waan sagalee namaa eebbisan. Maayikii harkaa qabatee uumaayi. Ati uumaa jilbeeffate isa dhageettima waaqolii naasofta. Sii galee nami kaa'imaa kullee yoo dhufu waaqa kadhannedhee mantara boraasa nami 15 nami 20 kaasii jilbeeffata kaasati achi kee kaayee jala jilbeeffata isa kaasati dibbichoon dhageettimoo ati waaqolii walaasofta. Wanni hedduu yaayyuu karaa irraa gorte. Waan rakkadhannu iyyuu hin beenu. Waan rakkadhachuu jirru iyyuu hin beenu. Sii galee kaan immoo wongelii gara hedduun hin ba'an. Wongel lafti tun cufti amma yoo nu yaanee jenni laf amma yoo akka fakkii guddaa tokko laala. Aadamoo si gaafadhe konfiraansii gurguddoon lafa Itoophiyaa jedhan kan keessa garisiin itti geggeeffamte eessa. Agbee kan isin. Eessa meddii sun natti. Hawaasa. Ayyee. Osaayina. Ayyee. Adzaba. Ayyee. Arba Minci. Gurguddoon. Sooddoo waan. Sooddoo. Tanuma. Warra kan yoo ilaalteette warra kun wal qara wongala fudhate. Lafti tun bal'oon Addis Ababa keessa diir keessa guddoo namni hin bahu. Manuma keessa walitti ba'a. Yaa ilaal wanni haaromfamu mal kana hafuurii waaqa warra gabbu'ee warri bartoota Yesuus Kiristoos guldeemtoon isaa eegee hafuurii waaqa warra gabbu'ee balbala cufa bananii gumii isin beennetti waan kana haasa'an. Sii galee wongelii har'a bal'ate laftan keessa hin deemu. Sii galee nami Gondar mayyaan Gojjame mayyaan Jijjigaa mayyaan Baalee mayyaan Arsita matti gadi hin buune wongelii warra kana hin feesisu Soomalii tammatti hin deemu. Kuno warra Oomoo kana gumii already gumii qullaayaa hojjirtu jira. Sii galee gumiin sabaaf sablammooti 15 olii. Jaarraa 21 keessa namni wayaan naqan. Sii galee namni muki jala oolee bulu. Ka wongelii warraa feesisuu mal warra kan namni fuulitti hin deeffatu. Maaf hin deeffannee achi beesan hin jirtu. Qarshii namni sii kan hin jiru. Namni harki siidhaan hin jiru. Sii galee. Achi jireenya namaatti haasoftu malee. Wanni waan birrii haasoftu hin jiru. Kun haaromfamuu malee. Karaan nu yaa'u jiru adda addaa kaan madireeka gubbaa sibkati yoo teette wanni har'in wongel jennee namatti haasa'u jiru rakkinnaaf dhiphuu namichi qara mana dhagaa dhufe nulleen asitti itti mine wan kanaan doorsisu malee dubbii waaqa tan jettii tanaan buluu mallee tanaan ajajamuu mallee tanaan qajeelfamuu mallee tan guldeemuu mallee qajeeli kanaa dhufu baasu mallee dubbiif akeekii dubbii waaqa tanaa wanni nu jechuu jiru hin jiru. Madireeka gubbaa dubbii waaqa laban hin jiru. Sii galee mawwaaqayaan jenna herrekkeenna namnu maqaa keenya namnutti hin feene. Mobaayilii quxurii ta'e namnutti hin feene. Ijoolleen dhalma kanatti nimin anuu hin beekan namni baasee anuma. Sii galee maqaa abbaaf aayyoof alboon naabachi natti nimin anuu hin beekan. Sii galee wanni waaqina yaameef maqaa keenya natti muufiin itti wongelaa na yaam. Wongel natti himi dhuga natti himi karaa natti himi. That's it.
Ayyee hordoftoota daawwattoota qophii teennaa aasaaf yookaan kun aasaallee jedhamu barnoota. Obboleessa keessa dhagaa biqilee nu kan nu jiru kanarraa waan iddoo aksan baratan ana kanam tokko guddoo irraa baradhe guddoo irra jajjabaadhe isaan laksa baratanillee abdiinti agangeetti. Achumaatti aansin amma haaromfamuu mallee wanni deemuu jira ammoo kan fakkaatti eegi jenne waan tokko xiqqoo yaadu waan haaromsa kana haaromsa qofaati yoo adeemfamu jira kana yulaalu waan tokko jira gizee duna bitaata. Maanta na bitaata sila wanni tubeetta aadaa qabdi akka qabdi abbaa qabdi durdeema qabdi wanni durdeema malee manillee mata malee balbalin baan jedhaani booranii mammaa amma mataan nami cufti dhaga'u hawja dhiiroo hoota gar dubbii waaqa deebina inni jedhu recognition kennanii fi beekamtii kennanii fi nami dhaga'u nami wal dhiisi waaqayyo hedduu amma akka dhagaamna dhagaama because mani kanisa mani eebba kan dubbii waaqa barsiisuu mallee gar dubbii kan deebuu mallee namicha tettuuni hedduun isaanii namni dhuunfaan akka mataallee an beeku kayyoo armaat kaleeyyuu wanni inni dhaqe kanisa baneef iyyuu armaa beetta abbo akka adeemtu kun akkaanitii yennaa dhaqe banate wanni inni achiitti armaatti iyyuu you are wrong abbo fulaaniti deebi yennaani fula ta'uu baan armaa kan ta'e dhaqe achii ban sullee kan dhiban sullee manuma eebba jedhan am namichum kana ka cheerchi iyyuu dhaqe armaa dallansuun bane hanama wal dhabee maqaan ni baneef wal dhabbiin ban haqara dubbii waaqarraa gorte deebi'ennaani fula dubbii waaqarraanti deebi'u dhaqee bane kana meentittim akkamiin deebi'a eentu waan kanaatti abba eentu waan kan danda'e dubbachuu bir khadabre ammoo waan kitaabaan televizyiinii namcara akka argan kanaan dhaamsa dabarsuu bir khadabre egaa namuu haballeesselleen balleessee hatolcheelleen tolchee namu gatifu waaqa bira argata suni asitti nami dhaga'u ammootummaallee beetta gorgawa dhageettuuf qabda mani kan isaa diqqoo waan kan irratti agooggansuu humna dhabcuuf hin deemne wanni kun diqqoo wan harcaatii wayi tokko mul'atu waan kan irraa ganni dabare ganna kudhan ka dabare geeggessii beeta kiristiyaanii maal fakkaata bultii warri maanguddoon beeta kiristiyaanii namni dur deemu akka lafittiittu maal fakkaata waa'ee jedhanu we are already in crisis. Jigaans hedduuf harcaate hedduu lafta gubbaatti geggeeffamuu jira. Namni waan tokko irraa agarsiisa laala. Mana tokko keessa abbaaf haadhi abbaa ijoollee haadha waliin ta'anii televizyiinii banan irratti waliin galan. Kaan cuuf jedhaa kaan bani jedha. Kaan keebeluu banedha. Kaan keebeluu ban jedha kaan keebeluu jedha. Siigalee waan abbaan jedhu ijoolleen guddoon dhagahe waan ijoolleen jettu abbaan hin dhaga'u waan haadhaaf ijoollee walii galtu abbaan hin callisa. This is full of flies. Kun jalumaa waan jalqabu man sagadaa yoo walitti dhufte jettu nami wanni nami hirbisee dibbeessee wanni nami utaalu jiruuf maal yoo jedhanii by the way waan waaqa barbaaduuf waaqa barbaaduun waan. Wanni namni adda dhukkubsa lafcee yaaballoo ka'ee wanni inni kuunoo Finfinnee utaalee dhufuuf hawaasa wanni inni deemuuf wallagga wanni inni deemuuf waaqa barbaaduuni waan waaqa barbaadu sii galee waaqa barbaaduuf waan waaqa barbaadu waan namni waaqa barbaadu manum ufiittu hin kijibin waaqa jedhu kana ajajamee hin kijibu hinatinii waaqa jedhu kana ajajamee hinatu sii galee kadhadhu waaqa jedheef jilbeeffatee kadhata hin kadhatu hanni keessan ba'u kijibu keessan ba'u hammeenni keessan ba'u waan waaqa barbaada sii galee waaqa barbaaduuf waan waaqa barbaadu waan wasitti man dhagaye marra waan kanaatiif am lafti tun waan jajjabduu laftan gubbaa jira warra nam already ka alab ba'ee waan ofii banat ati jettu kan dhiisi kakee jiru wal dhaga'uutti hin jiru sii galee kakee jiru wal duraa duu ka'imii nami guurtaa dhaga'uutti hin jiru nami guurdaan ka'imii dhaga'uutti hin jiru sii galee addaan ba'ichi guddaa jiru waan kanaa wanni karaa nu garsiisuu danda'u naati tokkoof tokko waaqa guddaa qofa yoo waaqii waan nu kee jiru kan keessatti divine intervention sii galee harki waaqa guddaa wal akka keen keessa ka'e yoo karaan nun deebisin yoo harki waaqa herregi waaqa guddaan nama waan ofii nama
nam ufi nam beekta gar isa ba'ee is deeggaru ka is gargaaru ka jechi isa waliin deemu walitti qabatu kallee ka kiyya dhuga jedhee qarqar dhaabatullee warra qawwanni walitti fiduu danda'a waan waaqaa qofa awwanni waaqaa marra waan kanaatiif wanni an jedhu ergaan an guddoon qabu nuun cufti gar jirrutti asillee achillee odoo hin jedhin fuul waaqa duraa deebi'uu malle waan jedhu qaba waaqa fuul deeffanne araara waaqa galle waaqi yaammanne uduudhaaf irree waaqa nuun dhufte yosiin karaan nuun deebisin karaan nu irra deemu jirru tan namni hedduu jechuutti hin jiru karaan nu irra deemu jirru sirriini sii galee wanni gaafii ati qabdu gaafii ati reefu na gaafatte deemin hin qabu kana waaqi si haa eebbisuuti tanaaf nuun cuftee gara dubbii waaqa deebi'uu malle deebi'uu malle akkaan amma achumirratti kennaa hafuura qulqulluu kan amma waan keessan baane kitaabawwan kee taaddisoo qeexxuuletta yookaan haaromsu fuula irratti fuulli bisu iddoo sagalee gubbaatti kan jedhe የካሪዝማዊ ስጦታዎች ዓላማ qoronto qaraa 17 irra dhaabbattee waan ati dubbattee jira kennaan kun yoo kennamu kennaa hafuura qulqulluu hamane bakees jira waliin akkuu wal qixxaatee waliin hojjatuuf kennamaa akka ta'e akkuma Efesoon wallee gubbaa jedhamu kaan akka barsiisu kaan akka raagu kaan akka waan jedhanii jira warri kun akka walitti dhufee waliin hojii waaqa hojjatuuf kennamaa akka kitaabni sun irra hubadhe waan amma deemsam deemuu jiruun agam walii gala agam wal faallessa fulatanaa diqqoo tokko waan namni keessa beekuu malee tanaaf keessa tokko malee jeneraalii dubbatamee jira amma kan isa banuufiyyuu wanni akka ulaagaa mootummaan kaa'ee jira ulaagaa namni ofiin keeyyatee jira namni tokko eegee tokko nam lamaan tokko erga lamaan tokko daddabarsee sheexanna sadeen tokko nama keessa baaseyyuu boriyyaa ta'eef lamaan tikireeffatu barbaada taappellaa hojjechiisa akkam wanni kun diqqoo wal jala murtu dubbii waaqa baay'ee namatti qisiisa kan isa keessa amma yoo raajii ta'e raajii qofaa jira sila barsiisaan jala jiraachuu malee ergama jala jiraachuu malee waan kakkaan agam wanni kun yoo kan weessi ta'e lafa Ruwaandaa keessatti Ruwaandaa jechaan baay'ee harki guddaan Afrikaa keessaa harki guddaan gumiin Ruwaandaa ka kiristaan ta'anii Ruwaandaa keessa harki 90 ol harka 100 keessa 90 ol kiristaan Ruwaandaa lafsuun keessatti wayitti ta'e waa'ee namni dinqisiisu paarlamaan harki guddaan abbichi muummichi already pirezidental lafaa maatiin isa cuf kiristaani warri kun waa'ee beekameeru dhiyoo kana BBC irratti baay'ee himamaa ture mootummaan Ruwaandaa beeta kiristaanii 700 ol cufeera jedha maafi cufee jennaani waa'ee number 1 seera ala nami cufte akka waan laf keen keessa ta'uu jiru kana by the way ani ni dhiifam guddaa waa'ee nan gaafadhu kaniisaa wanni kaniisaa tolchuu eeyyama mootummaatiniti eeyyami mootummaa argachuu fi eeyyamaa fi sagaleen dubbii waaqaa eeyyama qabaatte fi sagaleen dubbii waaqaa si gargaara jechuu miti nama garii jira ka eeyyama hin qabne ka sagaleen dubbii waaqa deeggaru eeyyama jechuun baay'ee beekate nagaraaf tana kasaan rakkoo akka hin qabne fi akka hin uumne malee si dhowwu malee waan dubbii waaqa keessa hin galle injiluma maariqoosiif yohaanaa sun jala sararee mootummaan eeyyama si hin kennu mootummaan seera ofii ilaalee eeyyama si hin kennu sii galee eeyyama argattee fi ati nama akka dubbii waaqaa fudhatama qabaachuun sii galee marra waan kanaatiif waa'ee dhammi jiruru rakkinni guddaan kareefu ati kaachee jira beeta kiristaanii keessatti Efesoon boqota 4 qajeeltu 11 gubbaatti tokko hawaariyaati jedhama ergamaa jennan sii galee kaan immoo raajii kaan immoo nama wangala lallabu kaan immoo nam gololchu sii galee kan waan lubu jennu kana kaan immoo barsiisa warra kan shanii warri kun tokkirra hin jiru sii galee warri kun ni Qoronto keessa akkaate maqaan oftee jiru kenna adda addaa afaan haaraan dubbachuu Qorontoo qaraa 12 afurii jalqabe sii galee ka afaan haaraan dubbachuu afaan haaraan ko dubbatan kan immoo hiikuu ka jedhu kun ni ka Qoronto keessa barraa'e kun ni kenna hafuur qulqullooti raagom dubbachuu
waan dhukam waan mamaa tolchu ka jedhu kun waa sagalitti achi barraa kun kenna hafuurati kenni hafuura kun eenyu kennamaa yoo jedhani yegit nam lallabuna waan kennamee miti it's a body gift jedham kun ka Qorontoo gubbaa kun ለእያንዳንዳቸውም ይደላል ለእያንዳንዱ እንደሚፈቅድ tokkoon amantii keessa warri jiru akka fedhetti ka kennu hafuura waaqayyooti eenyu kenna tokkoon warra amane cufa Efesoon iyyuu dhufnu immoo waan inni jedhu nama tokko warra kan cufa keessaa nam tokko keessa fuudhee warra shaneen kan Efesoon kudhanii tokko akka inni yaamin asi kenni yoo jennu kenninu warrum kana warra kan Kiristoo kenna ka kenneef mana sagadaati kenna warra kan kenna ka kenni Kiristoo kenni warrum kana warra kenname kanisaa kenname kennamsa khaani fudhate kennam kennamsiya kenna warri nu kennu Kiristoo warri yaame nama yaama kan qabee fuudhama kan zaati khen nama yaama kan qabee raag tolche man ebaati khen kenninu warru namichi kan kenna kenninu warru mukan sigala warri kun yoo kennamu tokko hin jiru Efesoon irraa wanni inni jedhu warra sagadaa kan tokkummaa warra jaaruuf qulqullummaa tajaajila wangeela kanaati warra jaaranii warra fiixan baasuuf wanni warri kennameef yoo warri tokko birin jiraatin tokko danda'een hojjeta awwaa'ee na dhagaa waa'ee beeta kiristaanii ammaqaa beeta kiristaanummaa waa biradhaan malee beeta kiristaanii hedduun akka herrega dubbii waaqa waan guutuun itti wanni dhaabachuu jiru wanni mataa ofiitti qeessillee mataa ofiitti beeta kiristaanii inni banatu siigalee qeessi abbaa wangeelaa beeta kiristaanii inni banatu ka ergame beeta kiristaanii mataa ofiitti inni banatu raajii namni dubbatu beeta kiristaanii inni mataatti ofii banatu hin jiru this is not a business siigalee kun tokkummaan kenni ta'anii waliin dhaabatanii hafuuru kanaan hafuuru tokkummaatiin waan jaaran amma wanni jira mamaanii Baaduu ifa mana tolchi rakkinni garum lamaanu jira kaduri kee turri kullee waan sirraa'u qabamu waan sirraa'u malee jira kaaraan kullee waan sirraa'u qabamu malee jira kaduri kun maaliin sirraa'aa guutumatti ergaa kana gad buusee laalee nama cuf qixxeennatti dhaabuu mala kulleen immoo ofirratti nama yaame waan sun irratti tolchoo odoo hin ta'in kenna adda addaa waliin dhaabate mootummaa waaqa bal'isuu malee kan jedhu tan. Ayya daawwattoota hordoftoota qophiteenyaa turtiin hojjetaa wangeelaa Tsaggaa Baqqalee waliin tochiin tan fakkaatti ammallee adoo sila waliin haasofne keessan baanu wanni irratti haasofnullee guddoo wanni tsagguun jechuun ta'ullee waan dhiyaannee jira ammoo yerootti nu dhowwa gizee qabnuun nu daangessu waan ta'eef kutaan lammeessootii fi taadhuma asirratti obbaafannaa gaaf dhibii guyyaa waaqee irra ga'e piroogiraamii dhibii walitti deebuu dandeenya ammaaf ammoo obboleessa Tsaggaa Baqqalee waliin turtiin tujjinu kutaan tokko torbaan dabarsanii dhiyaate kutaan lammeessoo torbaan kan armirraa obbaafan waan mirdoftaniif illee galatooma waaqi sanaa eebbisuuti waan armirraa barattaniif waan gaafisanti tafaallee kawanni kun akka dubbii waaqaa maan fakkaatitti yoo qabaattanii inbox nu tochuu dandeettanii karaa feesbuukii keenna laayik tochitanii ajjalaatti koomentii nu barreessuu dandeettanii yaadallee nu kennuu dandeettanii waan ammoo nama hedduu jaara adda feesbuukii gubbaatti hin ta'in keessaan inbox walii tochine walaasomne armaan akka isaanii dhiyeesse yaada wanni kun akkan ta'uu malti ettan tokkollee hin qusatin nuungaa saniin jennaa torbaan qophii biraatiin aga walitti dachaanutti nagaa abbaa waaqa keettaa guddoo san jaalannaa oraa bulaa deebanaa eebbifamaa. Dukkanoofte namne nagee laayyuu nu bariite nagee hormaata bultumii nagee.